Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barumsa keenya torbaan lamaa ol turuu fi addaan kunnee turre dhiifama isin gaafadha. Barumsi kun barumsa kutaa shanaffaa yookaan leessonfaa akka jedhu kaasiin duraa san irraa deddeebiin sanuma agarteetii isin akkasumas deema. Jechoota sagalee lamaa san dura barannee turre. Jechoota sagalee lamaa san keessatti torbee lamaan daree duratti kan baranne maalinni lama duraatiin gabaabaa gama boodaatiin sagalee dheeraa fakkeenyaaf akka sodaa kan jedhu kan kutaa sodaa kan jedhu kunneen durri isaa gabaabaa garri boodaa dheeraa. Kana yoo agartaniittan garri jalqabaa irra dheeraa boodni isaa gabaabaadha. Jechoota kana walumaa gala maal jedhama? Jechoota sagalee makaati. Dheeraaf gabaabaa wal makeera jechuudha. Jechootuma sagalee lama ta'anii gama tokkoon gabaabaa gama tokkoon dheeraa. Gara tokkotti jalqabarra dheeraa gara boodaatti gabaabaa. Gara tokkotti jalqabarratti gabaabaa gama boodaatti dheeraa. Akka fakkeenyaatti kun gara jalqabaa irratti gabaabaa. Kun gara jalqabaa irratti dheeraa. Baala. Nyaara. Jalqaba irratti hin dheeratu. Yoo dubbiftan dheeratu gabaabbatuu isaa ofumaa dhageeffataa ofumaa barreessitan jechuudha. Yoo ofumaa dhageeffataa ofumaa barreessan qalbiidhaan dhageeffataa barreessan eessatti akka gabaabbatu keessatti akka dheeratu akkuma keessanii isinii gala jechuudha afaanuma keessa irra. Kutaa sodaa makaa caraa inni kunniin jechoota sagalee gara jalqabaa irratti gaggabaabaadha. Gama boodaa irratti ammoo dheeraadha. Kanaaf yoo dubbiftan dhageeffataa barreessitan qajeelan namaa gala jechuudha. Fakkeenyaaf caraa jalqaba gabaabaa booda irra dheeraa. Kun ammoo jalqaba irra dheeraa gara boodaa gabaabaadha. Duula. Fuula. Baala. Nyaara. Duuba. Kunniin akkuma agartan kana jalqaba irratti dhedheeraa gara boodaatti gabaabaadha. Kun amma fakkeenyaaf jalqaba irratti gabaabaa booda irratti dheeraa. Kutaa sodaa irruma deebi'e kana biratti isanii qaraa caraa akka feetanitti waan biraallee danda'ama. Dibaa waan fi barbaada jecha lolaa tolaa kalee tiruu jechoonni akkanaa kunneen jalqaba irra gabaabaa gara boodaatti dheeraadha. Jechoota kanaa walumaa galatti maal jedhamee waamama? Jechoota sagalee makaa. Jechoota sagalee makaa. Sagalee gabaabaaf dheeratti wal keessa makamee jechuudha. Kanaaf kun gaaffii yoo qabaattan akka agartee naa barreessitan isin gaafadha. Yoo gaaffii qabaattan jettan futuraaf naa barreessaa. Imeelii illee gubbaa kana jira. Naa erguu hin dandeettanii. Jalatti illee agartee komantii jalatti barreessuu hin dandeettan jechuudha. Karaa duraas akkasumatti kana bira dabruuf deemna. Sekeendii gabaabduu hafaa. Kun irruma deebi'an saka gaafa tareeti barnoota gaafa taree jecha barnoota shanaffaa jala jira jechuudha. Kanaaf jechoota sagalee makaati. Akkasitti akka quba qabaattan isin jechuu barbaada.